Tole akkam jirtu hordoftoota fi dhaggeeffattoota yuutuubii keenya nagaa keessanii jecha. Egaa yuutuubiin keenya Midlife Wisdom kan jedhu barumsa fayyaa afaan Oromoo karaa yuutuubii kanaan isii daddabrudha jechuudha. Kanaaf namoonni yuutuubii kana subscribe hin godhin subscribe gochuun jalqabaadha. Kanaan dura musculoskeletal system jalqabnee turre. Musculoskeletal system jecha skeletal system overview isaa laalleerra. Akkasuma immoo muscular system nafa jechuudha. Muscular system part 1 guyyaarraa hin jalqabna. Haga xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa barumsa fayyaa afaan Oromoo karaa YouTube kanaan darbudha. Guyyaa kanarraa kan laallu masilii yookaan immoo maashaa naannawa shoulder region yookaan immoo lafee scapula jedhamu. Lafee dugda keenya duuban yoo tuqu harkaan qaqqaban kan arginu sana appreciate gochuu kan dandeenyu sun shoulderii jennaani. Shoulderii booniidha yookaan immoo scapula jennaani. Masiloota achirraa argaman achii ka'anii immoo harki caalaan isaanii achii ka'anii harka bira kan dhufan yookaan immoo hemoral boonii yookaan humerus boonii jennaan qaba. Brachialii irratti lafee argamu jechuudha. Upper limfii keessa lafee upper limfii jedhaman keessa lafee guddaa jechuudha. Lafeen guddaan upper limfii lafee humerus jennu kana jechuudha. Isarratti maxxanan naqanii harki caalaan isaanii masiloota arra laallu kana jechuudha. Shoulder region irratti kan argaman naannawa masiloota 14 kan ta'an ni ilaalla. Armii irratti kan argaman armii jechuun irree jechuudha. Irree keenya irratti kan argaman masiloota 5 kan ta'an anteriorly 3 fi posteriorly 2 ni ilaalla. Akkasuma forii armii masilii kan jennuun ammoo anteriorly 8 fi posteriorly 11 ni ilaalla jechuudha. Waliigala masilii 19 forii armii masilii compartmentii isaaniitti qoonnee paartii isaaniitti illee qoqqoonnee ni ilaalla. Handi masilis kan jennu ammoo paartii 5tti qoonnee ni ilaalla. Haga xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa muscular systemiin kana fakkaata. Masiloota qaama keenyatti argaman keessaa tokkoffaa shoulder region irratti kan argaman jenne. Shoulder region irratti kan argamu keessaa masiliin tokko yeroo harka keenya qaqqabnu irree keenya qaqqabnu gara olii irratti kan argan deltoid masilii kan jennuun masiliisa kana jechuudha. Masiliisa kana masiliin kun masilii shoulder regionitti argaman keessaa tokko jechuudha. Shoulder region irratti masiloota argaman bakka gurguddaa lamatti qoonnee kan laalu ta'a. Extrinsic shoulder muscle fi intrinsic shoulder muscle jennaan. Kun immoo intrinsic kan jedhaman san keessaa tokko jechuudha. Intrinsic shoulder muscle kan jennuun masiloota 6 kan ta'an ni ilaalla. Yookaan immoo maal jedhamu scapulohumeral intrinsic shoulder muscle jennaan. Scapulohumeral jechuun scapula fi humerusii kan wal qabsiisanii jechuudha. Deltoidii kunoo deltoidiin masilii kana jechuudha. Isa supply kan godhu narviin axillary nervii jennaan. Axillary nervii posterior cord irra kan dhufu axillary nervii jennaani. Brachial plexus ni ilaalla naannoo kanatti. Narviin naannoo kanatti argamu brachial plexus jedhama. Brachial plexus masiloota kana supply godhan. Akkasuma armii forii armii handi masilii kan jedhaman kutaanisii iskinii yookaan immoo sensorii nerveeshinii akkasumallee motor nerveeshinii warra kennan narviin ni jiru. Narvoota san brachial plexus ni ilaalla jechuudha. Ni ilaalla ammuma ilaalla jechuudha. So kun deltoid masilii jedhatoo qabadha. Deltoid masiliidha. Masiliin inni lammaffaanii naannoo scapula yookaan immoo shoulder region kana keessatti argaman keessaa intrinsic shoulder muscle kan jedhaman keessaa rotator cuff gruppiidha. Gruppii rotator cuff jedhaman jiru. Gruppii rotator cuff jedhaman kun masiloota of danda'an 4 qabate kan jirudha jechuudha. Masiloota 4 rotator cuff jennaan jechuudha. Rotator cuff masilii kan jennuun masiloota 4 of danda'ee qabatee jira jechuudha. Masiloota 4 isaa gaafa laallu supraspinatus muscle kan jennu jira. Masilii isa kana jechuudha. Isa kana. Supraspinatus muscle gaafa jennu supra jechuun gara olii jechuudha. Gara olii jechuun spinatus hin jira. Spinatus jechuun spine of scapula.
iskaapulaa irratti kan argamu fiicharii iskaapulaa boonii gaafa ilaallu ispaayinii ilaallee ture. Ispaayinii isaatii ol kan jiru supraa jennaan jechuudha. Supraa ispaayinaatas masilii jennaan jechuudha. Masilii achirraa ka'u jechuudha. Inni lammaffaan infraa ispaayinaatas masilii jennaan. Infraa ispaayinaatas masiliin akkuma maqaansaa infraa jechuun below jechuudha. Infraa means below. Below jechuun gara jalaa jechuudha. Ispaayiniidhaa jalaan kan argamu. So infraa ispaayinaatas masilii jennaan jechuudha. Inni kan biraan teeras maayinar masiliidha. Teeras maayinarii kunuuti ishee kana. Teeras maayinar masilii roota tarkaa fiigichaa ishee sadaffaadha jechuudha. Teeras maayinar masil. Narvoota supraa ispaayinaatas fi infraa ispaayinaatas masilii narviin supraa ispaayinaatas masilii saappilaa godhu supraa iskaapular narvii jedhama. Supraa iskaapular narvii jedhama. Infraa ispaayinaatas illee akkasuma immoo supraa iskaapular narvii kan jedhamutu saappilaa godha jechuudha. Teeras maayinarii immoo auxiliary narviidha. Auxiliary narvii deeltoid masilii kana saappilaa godha darbee asiin isa kanallee saappilaa godha jechuudha. Teeras maayinarii saappilaa godha jechuudha. Auxiliary narviin. Isaan kan immoo supraa iskaapular narviitu saappilaa godha jechuudha. Akkasitti qabadhaadha. So gareen inni masiliin inni arfaffaan ammoo sab iskaapularis. Sab jechuun ammoo billoo inni jaluma jechuudha. Andariin inni andariidha jechuudha. Andar iskaapulaadhaa gadi kan jiru jechuudha. Iskaapulaadhaa gadi kan jiru masiliisa kana jechuudha. Masiliisa kanaan masil jennaanii yookaan immoo front of shoulder irratti argamu fuuldura lafee kanaatti lafee iskaapulaa jedhamu kanatti kan argamudha jechuudha. Inni kan biraa fi inni dhumaa inni jaaffaan masilii intrinsic shoulder masilii teeras meejar masiliidha. Teeras meejar masilii echatti argannaa. Teeras meejar masilii kennooti masilii isa kana jechuudha. Teeras meejar masilii jennaan. Teeras meejar masiliin egaa saappilaa kan godhu lower suprascapular nerviidha. Lower suprascapular nerviidha. Subscapularis saappilaa kan godhu upperis loweris dual nervation qaba jechuudha. Upper scapular nerve illee akkasuma lower scapular nerve illee ni fudhata jechuudha. Saappilaa nervation jechuudha. So teeras meejariin immoo lowerii qofarraa fudhata. Lower part of scapular nerve irraa nerve supply ni argata jechuudha. Nerve supply ni argata. Inni garee warra lammaffaan immoo garee warra extrinsic shoulder muscle kan jennuun jiru. Extrinsic shoulder muscle kun masiloota 8 kan ta'anidha. Masiliin lama axio-humeral yookaan immoo axial fi humerus kan wal qabsiisan. Axial jechuun bakka lamatti qonnee ilaalamee rees kallatanii appendicular and axial. Axial jechuun warra centraalii kana jechuudha. Centraalii kanaafi axial yookaan immoo humerus kan wal qabsiisu. Jalqaba irratti masiliin guddaan masiliin nu ilaallu masilii pec major jedhamu. Pectoralis major kan jedhu kunuudha. Headii baay'ee qaba jechuudha. Abdominal headii qaba. Sternal medial clavicular headii qaba. Kunoo masilii guddicha. Masilii kan harka caalaa waan hunda isaa diippilii kan baratan respiratory system irratti waan gargaaruuf respiratory system keessatti sirriitti isin barsiisu jechuudha. Nervii nervationiin isaa nervii mataa isaa qaba. Lateral inda medial pec nerviidha yookaan immoo pectoral nervii jennaan. Lateral inda medial pectoral nerviidhaan innervationiidha jechuudha. Masiliin inni kan biraan axio fi humeral. Axioon kan jennu ka sternamiin kun part of the axial skeletonidha. Harki immoo kan immoo humerusiin part of the appendicularidha. Appendicularii fi kan intini wal qabsiisa jechuudha. Axialii wal qabsiisa. Kanaaf axio-humeral extrinsic shoulder muscle jedhamee yaamama jechuudha. Gareen lammaffaan immoo latissimus dorsidha. Latissimus dorsiin kun innis akkuma axialii jedhame vertebrae qaba. Akkasuma spine of the iliac bone achirraa ka'ee harkatti dhufa jechuudha. Harkatti dhufa. Innillee axio-humeral
extrinsic shoulder muscle kan jedhaman lamaan kana jechuudha. Isaan lamaan kana jechuudha. Warri immoo axial scapular jedhamu. Scapular fi immoo axillary kana scapular fi axial skeletal kana kan wal qabsiisan immoo masiloota ja'a ni arganna jechuudha. Masiloota ja'a ni arganna. Masiloota ja'a. Masiliin jalqabaa trapezius muscle jennaan. Trapezius muscle akkuma maqaasaa masilii echatti argama. Kunooti trapezius muscle kunooti. Trapezius boca irratti hundaa'anii jechuudha. Boca trapezimii fakkaatu sirriitti gaafa boca isaa ilaaltan akkaataan inni itti taa'ee jiru trapezius waan fakkaatu, trapezimii waan fakkaatu, boca trapezimii fakkaatu waan qabuuf trapezius muscle jedhamanii harka caalaa morma keenya laateraalii fi duuba isaa fakkaata jechuun harka keenya gara morma keenya gubbaa gaafa qabnu gara duubaa qabu gaafa yaadnu masiliin nu qabnu masilii guddicha naannoo morma keenya irratti argaman innillee respiratory system keessatti kun immoo anatomic neck structure gaafa laaltan ni argattu jechuudha. Trapezius muscle inni supply kan ta'u immoo nerve warra kan irraa adda spiral accessory nerve yookaan immoo cranial nerve 11 cranial nerve waliigala 12 jira. Cranial nerve 11 immoo spiral accessory nerve dhan supply ta'a jechuudha. Inni lammaffaan levator scapulae dha. Levator scapulae ishee kana jechuudha. Ishee kana levator scapulae illee extrinsic shoulder muscle keessa axial fi scapulary yookaan immoo lafee scapula kan wal qabsiistudha jechuudha. Axial scapular extrinsic shoulder muscle lammaffaa keessa ishee tokko. Levator scapulae supply kan godhu dorsal scapular nerve dha jechuudha. Dorsal scapular nerve dha. Garee warra lamaffaan rhomboid kan jennu jiru. Rhomboids. Rhomboidiin kun egaa lama jira. Rhomboid major fi rhomboid minor jira. Rhomboid major fi rhomboid minor jira. Rhomboidonni kun yeroo trapezius muscle kaasnu. Trapezius muscle yoo asitti ni argama. Trapezius muscle asii gubbaarra gaafa kaasnu kan argannu jalaan rhomboid major fi rhomboid minor dha. Isaan supply kan godhu immoo dorsal scapular nerve dha. Lachuun isaanii jechuudha. Supply kan godhu dorsal scapular nerve dha. Akkuma levator scapulae jechuudha. Walirratti qabachuu dandeechanii levator scapulae both of them rhomboid major fi minor supply kan godhu dorsal scapular nerve dha jechuudha. Gareen inni kan biraan inni shanaffaan serratus anterior dha. Serratus anterior kunooti ishee kana. Serratus anterior ishee kana jechuudha. Serratus anterior jennaan. Serratus anterior muscle dha jechuudha. Serratus anterior muscle supply kan godhu immoo long thoracic nerve dha. Long thoracic nerve kun immoo C5 root of C5 C6 እና C7 dharra kan dhufu jechuudha. Root brachial plexus amma isin agarsiisa sirriitti isaa hillaalla jechuudha. So achirraa kan dhufu nerviin achirraa kan inni jira. Isatu supply godha jechuudha. Serratus anterior dha. Inni dhumaan immoo pec minor dha. Pectoralis minor. Kun akkuma jenne kun pectoralis major dha. Pectoralis major inka clavicular head qaba. Sternocostal head qaba. Akkasumallee abdominal head qaba jechuudha. Head baay'ee origin baay'ee qaba jechuudha. Origin baay'ee irraa ka'a. Isa hoo kaasnu jala isaan kan argannu. Isa kaasne major kana kaasne jala isaan kan argannu pec minor jennaan isin agarsiisa. Pec minor jennaan jechuudha. Pec minor jennaani pec minorin ishee kana jechuudha. Ishee kana jala isaan arganna jechuudha. Jala isaan arganna. Pec minorin jala isaan arganna. Ishee supply kan godhu immoo medial pectoral nerve dha jechuudha. Pec major kan supply godhu lateralis medial illee supply godha jechuudha. Pec major jechuudha. Pec minor immoo medial qofatu supply godha. Medial pectoral nerve qofatu supply godha jechuudha. So egaa amma gara armi masiliitti utuu hin deemin dur armi fi armi masiliitti utuu hin deemin dur brachial plexus maal akka fakkaatu brachial plexus maalidha?
kan jedhu isaan ilaala jechuudha. Brachial plexus around this regionidha. Regionii kanatti kan argaman. Regionii kana supply kan godhu harka caalaan achirraa warra dhufanidha. Achirraa dhufu brachial plexus irraa dhufan warri masiloota kana supply gochaa jiran jechuudha. Akkasumallee armii fi forii armii akkasuma handi masilii hunda isaanii supply kan godhu brachial plexus nervii kana jechuudha. Nervoota walitti qabamanii supply godhan jechuudha. Isaan ilaala jechuudha brachial plexus. So brachial plexus kun kana fakkaata. Brachial plexus gaafa jennu kaa ruutii qaba, ka'umsa iddoo irraa ka'u qaba jechuudha. Vertebrae irraa ka'a. Cervical kun isaan kun ruutiidha. Ruutii. Isaan kun ruutiidha. Cervical vertebrae fi akkasuma cervical fi thoracic irraa ka'a jechuudha. Thoracic tokko dabalata. Thoracic waanidha. Cervical 5 irraa ka'ee thoracic haga thoracic waanitti jechuudha. Brachial plexus kun ruutii qaba. Ruutii isaa ruutii 5 qaba kun. C5, C6, C7, C8, T1 ruutiidha isaan kuni. Ruutii kanarraa warri ka'amu narviin ka'u jira. Amma fakkeenyaaf longi thoracic nervii kan jenne kun C5, C6, C7 irraa ka'a jechuudha. C7 irraa ka'a. Nervii plexus naannoo kanatti argamudha jechuudha. So ruutiin kun kaa walitti qabamee ofiisaa ruutonni kun jechuudha. Walitti qabamanii tirankii kennu jechuudha. Tirankiin kun kana fakkaata. Tirankii kennu. Tirankii superior tirankii, middle tirankii fi inferior tirankii qabna. Superior tirankii yookaan upper tirankii jennaani inni immoo walitti ida'ama ruutii C5 fi C6ti. C5 fi C6 walitti ida'amanii ruutii superior tirankii jedhamu kana ruutiin kun lama walitti dabalame superior tirankii kenna jechuudha. Yookaan immoo upper tirankii kenna jechuudha. C7 kophaasaa cervical 7 akkuma cervicalin 7 kophaa ishee middle tirankii kenna jechuudha. Middle tirankii kenna kophaasaa. C8 fi T1 walitti dabalamanii inferior yookaan immoo lower tirankii ni kennu jechuudha. Isaan sun immoo immediately addaan qoodamu jechuudha. Posterior with anterior akkasuma posterior anterioritti akkasuma immoo posterior anterioritti addaan qoodamu immediately jechuudha. Immediately addaan branchii kenna jechuudha. Anterior and posterior division kenna. Division jennaani posterior and anterior division kenna jechuudha. Posterior and anterior division kun immoo maal ta'a ogguma san walitti dhufee koordii uuma. Koordii kanarraa kaa'u. Koordii uuma jechuudha. Walitti dhufanii koordii uumu. Koordiin isaan uuman lateral koordii, posterior koordii fi medial koordii jennaan. Kan adda godhu posterior koordiin posterior division hunda isaanii qabata. Posterior division ilaal. Kan anterior tirankii irraa keensi agarsiisa. Kun posterior tirankiin. Posterior tirankii posterior division isaa jechuudha. No. Posterior division isaa asii kan posterior kan superior tirankii posterior division, kan middle tirankii posterior division, kan inferior tirankii posterior division walitti dhufanii sadeen isaanii posterior koordii kennu jechuudha. Posterior koordii kennu. Anterior superior fi anterior middle walitti dhufanii immoo lateral koordii kennu jechuudha. Lateral koordii kennu. Kophaasaa of danda'ee anterior division of inferior yookaan immoo lower tirankii medial koordii kenna jechuudha. Medial koordii kenna. Narvii isaan warra kanatu armii fi forii armii masilii handi masilii illee dabalatee supply godha jechuudha. Narvoota termination isaa ilaalla jechuudha. Kun branches yookaan immoo termination kan jenneen sana jechuudha. So lateral koordii gaafa ilaalu lateral irratti argama. Lateral irratti argama musculo cutaneousdha. Branchiin isaa musculo cutaneous. Musculo cutaneous qofa miti kunoo branchii irraa bahu qawwee qaba. Haafiisa median nerviidhaaf kenna jechuudha. Median nerviidhaaf kenna. Isa sirriitti isitti jechuudha. Musculo cutaneous qabadhaamaaf lateral cord irraa termination isaa musculo cutaneousdha. Musculo cutaneous kun masiloota harmii masilii anterior compartment irra jiran supply godha. Coracobrachialis masilii kan jennu fix godhee gala, ciree gala.
isa ciree seenee sappilaay godha masiloota warra armii irratti argaman yookaan irree keenya irratti argaman masiloota sadeenuu isatu sappilaay godhaa jechuudha. Posterior koordiin kaa poosteriitti argama. Inni lama qaba. Termineeshinii yookaan immoo biraanchii lama qaba. Biraanchiin tokko aksilariidha kunooti. Aksilarii narviidha. Aksilarii narvii reefu masiloota lama sappilaay godhee ture jechuudha. Deeltoor masilii fi teeraas maayinar masilii sappilaay godha. Aksilarii echaan galaa gaafa heemaraal boonii ilaallu sarjikaal neekii qaba. Sarjikaal neekii sana wiingii godhee gala. Irra maree gala jechuudha. Sarjikaal aksilarii foosaa keessa erga galee achiin isa wiingii godhee galee masiloota kana lamaan sappilaay godha jechuudha. Aksilarii narvii. The termination of the posterior cord. Other termination of posterior cord ammoo radial nerve. Radial nerve. Radial nerve posterior cord termination idha. Inni immoo posterior compartment of the army fi fore army supply godha. Posterior compartment idha. Posterior compartment of the arm irree gara jalaatti masiloota lama jira. Masiloota lamaan supply godhee akkasumallee fore army masiliitti illee ni darba jechuudha. Handillee samii keessaa ni qabaata. Handi masilii keessa illee samii ni qabaata. Isa immoo walii wajjin ditteelii kan laalota gaafa masiloota san bira geenye. Inni kan biraan medial cord irratti immoo termination yookaan biraanchiin isaa ulnar nerviidha. Ulnar nerviin anterior fore army masilii supply godha jechuudha. Some of the anterior samiidha jechuudha. Masiloota lama kan ta'an harka caalaa deebii handi masiliidha inni harka caalaa warra kan inni supply godhu handi masiliidha hin laalle isaanis. Medial nerviidha kan hafe medial nerviin kan walitti hidhama half of lateral cord and medial cord. Medial cord fi lateral cord irraa walakkaan isaa walitti dabalamee maal kenna? Medial nervii kenna. Ishii qo'isitti agarsiisa irratti. Kunooti. Kun medial cordidha. Medial cord haafiinsaa kun dhaqee asitti dhufee lateral cordiin kun immoo haafiinsaa dhufee asitti walitti dhufee jointee maal kenna? Medial nervii kenna. Medial nerviin asii lateral cord fi medial cord walitti dabalamee dhaqee masiloota warra flexor muscle of the fore arm. Fore arm irra masiloota jiran flexor muscle kan jedhaman. Harka caalaa isatu supply godha jechuudha. Kan isarraa fi immoo alnaatu supply godha. Harka caalaa isatu supply godha jechuudha. Masiloota warra fore army masilii kun immoo harka keenya irratti kan argaman flexor muscle kan jedhaman medial nerviitu supply godha jechuudha. Kanaaf isaan ni ilaalla sirriitti ni ilaalla yoo bira geenyu. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Qabaddaa brachial plexusin rootii qaba, trankii qaba, divisionii qaba, koordii qaba, branchii qaba. Root irra kan kaan, trank irra kan kaan, divisionii irra kan kaan, koordii irra kan kaan nerviin single nerviin ni jiru jechuudha. Single nerviin ni jiru. Kanaaf isa immoo sirriitti ditteelii keessa galaatoo dubbisaan isiniin jedha. Root irra kan kaan kan akka dorsal scapular nervii, kan akka long thoracic nervii ni jiru jechuudha. Branch irra kan kaan nervitu subclavius subscapular nerviidha kan isa trankii kanarra kan kaan ni jiru jechuudha. Isaan sirriitti galaatoo dubbisa. Lateral cord irra kan kaan nervii sadii ni jiru. Medial cord irra nervii shantu ka'a. Akkasuma posterior cord irra illee nervii shantu ka'a. Isa sirriitti akka dubbistan jechuudha. Sirriitti dubbisaan isiniin jedha. Egaa brachial plexusin kun root irraa ka'a. Rootii C5 fi agatii waan itti irraa qabee maal uuma jennee trankii uuma. Trankii sun akkuma san divisionii uume. Divisioniin sun akkuma san posterior cordii uuma jechuudha. Posterior cordii, lateral fi medial cordii uuma. Isaan immoo terminationii kennu jechuudha. Terminationii kennu. Kun ammoo hemarasii keenya. Hemarasii kana immoo kun immoo surgical neck of humerusidha. Surgically wing godhee kan galu immoo axillary nerviidha. Musculocutis nerviin immoo coracobrachialis muscle pierce godhee gala. Achiin supply godha. Army compartment muscle, anterior compartment muscle supply godha jechuudha.
Brachial plexus fi shoulder muscle kana fakkaatu jechuudha. Kana fakkaatu kanaaf masiloota hafan kan armii, forii armii fi handi masilii paartii 2 irratti wal agarra. Haga xumuraatti waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomadha. Mana kana utuu subscribe godhin haga ammaa kan nu dhaggeeffachaa jirtan dhugaa jechuun nu baay'ee itti dadhabaa irraa hamma dandeenyu hamma dandeettii keenya wanti hundi nu guutuu miti gaa. So mana kana subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniif share gochuudhaan kanaa ol sirriitti hojjenna kanaan booda sirriitti hojjenna irratti hojjenna waan ta'eef akka nu jajjabeessitan isiniin jenna. Paartii 2 dhiyeenyatti nu eegadha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Thank you.